Kutawwan Oromiyaa akkasumas kutaalee addunyaa OMN dhaqa umaratti nageenya keenya isin akka qabu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork ashamaa akkam jirtu. Kun qophii keenya oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaa erga jalqabne guyyaa lammaffaa isaatiin itti fakkaata mallasa. Keessumaa haala nageenya Oromiyaa ilaalchisee marii kallattii isin waliinis akkasumas stuudiyoo keessatti ogeeyyii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waliin kan goonu ta'a. Har'aaf oolmaawwan Oromiyaa keenya gara caalaa nageenyaa fi haalota Oromiyaa keessatti ta'aa turanii fi haala amma jiru irratti kan xiyyeeffatu qophiiwwan adda addaa keessumaa magaalota Amboo, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Adaamaa akkasumas Dodolaa ilaalchisee gara caalaa xiyyeeffannoo keenya goone irratti mari'annaa. Marsaaleen hawaasaa akkasumas miidiyaaleen idilee jedhaman maal odeessaa jiru sanarraas yeroo argannee naasofna. Koongireensiin Federaalaa Oromoo ibsa baasee jira haala yeroo irratti sanarrattis waan gabaabaa hin jenna. Ana waliin Mallasa Dirribsaa akkasumas Abdii Tufaa fi Lammaa Huseenii hin argamu. Oolmaan Oromiyaa har'a yeroo kamii caalaa tasgabbii fi nageenyaatu jira. Namni illee hojiiwwan idilee isaatti deebi'ee jira Mallasa. Eeyyega akkamaatu gaaftee bakkeewwan garaagaraarraa naannoo Oromiyaa keessaa haalli jiru haala tasgabbaadha jechuun hin danda'ama. Magaalonni hedduun isaanii tasgabbii fi haala duraan turanitti haalatti deebi'antu mul'ataa jira. Keessattuu battaluma hiriirri guyyaa lamaaf taasifame sun akka dhaabbatu hooggansi Gaaddisa Oromootis Jawaar Mohammad Faas labsanii sanatti battalumatti karaa banuu ture. Sana booddees haalli jiru haala tasgabbaa bakkeewwan garaagaraatti bakkeewwan iddoo tokko tokkotti qaamoleen garaagaraas akka hokkarri qabuuf yaaliin taasisanii jiraatus innis yeroo ammaa kana haala gara tasgabbiitti deeme jechuun hin danda'ama. Sochii yookiin mormii Oromiyaa keessatti ture wal qabatee sochii sana faallaa humnoota deemanis haa ta'u tarkaanfii qaamni nageenyaa fudhateen Oromiyaa keessatti namooti 67 wareegamuu isaaniiti Koomishiniin Poolisii Oromiyaa kan ibsee namoonni dhibbaan lakkaa'amanis madaa'uu isaaniiti. Kana wajjin wal qabatee irra waan haasofnu hin qabaanna. Wanti itti dabalatan hoo jiraachuu baate gara qophii magaalaa Ambootti jira. Hayyee magaalaa Ambooti ani har'a kanaan oolee magaalaa Amboo keessa sochii magaalaa keessaa laallee turre magaalli gara hojii idileetti deebi'eera namni. Hospitaala Amboo keessatti immoo namoonni miidhaa irra qaqqabeen yaala argachaa jiran daawwannee turre. Egaa mormii magaalaa Ambootti uumame sanaan wal qabatee namoonni 37 ragaa hospitaala waliigalaa Amboorraa arganneen namoonni 37 miidhamanii turanii sana keessaa 6 wareegamuu isaaniiti. Kan wareegamanis keessuma qaama nageenyaa poolisii Oromiyaatiin akka ta'e odeeffannoon kan jiru. Ragaan hospitaala waliigalaa Amboorraa arganne akka mul'isutti namni 37 miidhamuu sana keessaa 6 wareegamuu isaaniiti. Magaalaa keessatti qeerroowwan akka ibsanitti immoo namoonni wareegaman hanga 11 akka ga'anidha. Maaliif gariin namaa hospitaala osoo hin gahin kan awwaalamanii har'allee manguddoo beekamaa tokko dabalatee bakkeewwan 4tti sirna awwaalchaatu gaggeeffamaa ture. Sana dura garuu waan hospitaala Amboo keessatti daawwanne keessaa viidiyoo daqiiqaa muraasaa daawwanneetti walitti deebinaa Daayirektaan keenya Roobeeraa Girmaa isa nu gadhiisa. Aggaamii xiinxalaa siyaasaa fi daayirektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohammadii fi OMN irratti qaaxxeeffame yookiin xiyyeeffatame hordofee magaalaa Ambootti guyyoota lamaaf hiriiraa fi mormii jajjabaatu ture. Mormii sana hordofee tarkaanfii humnooti nageenyaa mootummaa fudhataniin magaalaa Amboo keessatti namoonni hedduun miidhamuu fi gariin isaanii wareegamuu
ragaan hospitaala waliigalaa magaalaa Amboorraa arganne ni mul'isa. Amma kanan argamu hospitaala waliigalaa magaalaa Amboo keessatti. Hospitaala kana keessatti ragaan jiru akka mul'isutti namoonni 37 miidhamanii gara hospitaala kanaa akka dhufanii fi kanneen keessaa namoonni 6 wareegamuu isaaniiti. Maqaan koo Bal'aa Cimdiin jedhama. Asuma dhaloonni koo Ambumaa. Maal hojjettu kan rukutamtee sa'aatii kam guyyaa kam rukutamte? Guyyaan isaa kamisadha. Yoon dogoggoruu baadhe naannoo sa'aatii 8-9 ta'a. Manuma isaa dhaquufan jira mana buleessa koo tokko mana kootii ba'ee jechaadha. Achi ijoollee hiriyaa fidani. Poolisootumtii federaalaa fi warri raayyaa ittisa biyyaa jechaadha. Kan dura deemu poolisootuma Oromiyaati. Korobittinneessa jechuudha. Achi ijoolleen fiignaan gara fuulduraatti deebi'uu dhiisatan ijoolleen oduukaa garagale. Sanaa booda ijoollee kaan ari'aniitu kallattii biraarraa ari'aniitu kallattii nuti irra jirrutti immoo garagalan. Daandii lamarraadha kan ijoollee ari'aa jiran jechuudha. Isa nuti irra jirru irratti garagalan. Achi otuman fiigoo duubatti hafeetan fiiga gaani. Omaan hun godhanii yoo dhukaasuu barbaadan sol qabanii dhukaasuu danda'u isa jedhamuufan yaada keessan galchine akka sana rukutan. Achi maal godhaa inni fuuldura jiru korobittinneessis jedha. Dhukaasuu jammaran lachuun isaanii. Gaafa nu dhukaasuu koomee koo kanadha kan inni rukute jalqaba. Koomee na rukute isaan bakka kufuu hin dandeenye. Isumaanan bahee ammas deebi'ee na rukuchuu danda'a kanan jedhuun isaan